Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'uchaa guyyaa har'aa olola dureessaa obbo Dinquu Dayyaas irratti guyyaa kaleessaa televiziyoonni waaltaa dookumentarii qopheeffachaan jira kan jedhe irratti hayyuu duree fi xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed barreeffama guyyaa har'aa qoode gara sagaleetti jijjiiruun isiniif qabadheen dhiyaadheera. Barreeffamni kun hundumti keenyi bakka jirrutti dhaabbannee akka nuti of laallu waan taasisuuf hanga xumura qophii kanaatti na waliin turan affeerraa kiyya. Hayyuu dureen kunis akkana jechuun toora feesbuukii isaa irratti guyyaa kaleessaa wanta raawwatamaa turee fi innis barreeffama yookiin riisarchii qopheessaa ture irraa ka'uun haala kanaan nuuf qoode. Shirri Dinquu Dayyaas irratti xaxamaa jiru waa'ee dureessa Oromoo biraa yeroon yuunivarsiitii jiru osoon qorannoo gaggeessuu baradhe tokko na yaadachiise. Mootummaan FDRii akkuma aangoo qabateen siyaasaa fi seekuriitii qofa osoo hin taane dinagdees to'annoo jala galchuun akeekasaa ture. Keessattuu dinagdee fi dureeyyota kutaa hawaasa sirnichaan wal morman keessatti argaman yoo danda'ame of jalatti deebisuun maxxantuu gochuu yookaan ammoo dhabamsiisuun kaayyoo isaa jalqabaa ture. Bifa kanaan daldalaan Oromoo muraasi harka irra jireessi sababa garaa garaatti uumuun hiyyoonfamee biyyaa yogguu ari'amu daldaltoota akkasii keessaa guddaan bara sanaa Gabrayes Beenyaa warreen hangafoota keessaa isa tokko ture. Kubbaaniyaan isaa ammoo Amalgeemiitid jedhama. Yeroo FDRiin aangoo qabatutti dureessi guddaan kun impoortii fi ekspoortii kubbaaniyaa isaarra kan hojjechaa ture yogguu ta'u namni kun dhaloonni isaa naannoo sabbataa kan ture tiksiteerraa ka'uun carraaqqii mataa isaatiin miileenara kan ta'edha. Mootummaa wayyaanee waliinis kan inni walitti bu'ee sababoota lamaan ture. Kan dura dureessa ofiin guddatee fi hirkannaa mootummaa hin qabne waan ta'eef jara haaraa dhufte waliin shululukuun waan isan barbaachisneefi sossobbii fi doorsisa isaaniitiif harka kennate itti maxxanuus ni dide. Kan lammataa ammoo gosa daldalaa inni irratti hirmaate yeroo ta'u yeroo sanatti xaa'oo qonnaan bultootaaf gara biyyaatti galchuun kubbaaniyaansaa isa hangafaatis ture. Kanarrattis muummichi ministeeraa yeroosii obbo Mallas Zeenaawwiin namni xaa'oo harkaa qabu qonnaan bulaas akka harkatti galfate waan hubatuuf kanaafis kubbaaniyaa isaan dorgomuu dhaabuun gabaatii ala isa baasuudhaaf yaalii guddaa godhaniiru. Warri xaa'oo oomishuus ta'e qonnaan bulaan Gabrayes waggoota dheeraaf waan beekuuf maamilummaa isaanii addaan kutuu waan didaniif caalbaasiin yeroo ba'u deebisuun isumatu mo'achaa ture. Gaafa kaan akkuma inni caalbaasii mo'atetti ofitti waamanii ati biyya alaatii galchii nuti immoo qonnaan bulootaaf ni raabsinaa bu'aasaas walumaan qooddanne yeroo jedhaniin Gabrayes yeroo sanatti yoo dandeessan caalbaasiitiin na mo'adhaa malee kan ani mo'adhe isiniitiif hin hiru jechuun morkii isaan qabe. Raabsuus yoo ta'e daldaltoota maamiltoota naaf ta'an kan narraa fuudhanii raabsan waan jiraniif isaan irraa fuudheen isinittiin kennu jechuun gaaffii isaanii ni dide. Kanaan booddee isaan waan isa dadhabaniif tarkaanfii isaaniitiin gara humnaatti ce'anii. Gibirri irra hin jirre waraqataan yogguutti tuulamu liqaan baankii dhala waliin sobaan gaditti yaafame. Isaa fi maatii isaas bahaaf gala dhoowwuun yogguu doorsisanii dulli maqaa balleessaa mana shayiitii hanga miidiyaalee mootummaatti isaan irratti baname. Dubbiin kun hedduu isatti hammaannaan maamiloonni isaa kubbaaniyaalee Ameerikaa lubbuu isaa baraaruuf ofitti isa fudhatanii. Akkuma inni biyyaa baheen mootummaan qabeenya isaa yogguu hiratu daldala isaas warri booddee iffarti ta'anii dhaaluun fudhatanii. Kan biraa haafuuti konkolaataa dhuunfaasaa qondaalli mootummaa tokko fudhatee oofaa turuusaa bira gaheen jira. Nama dureessa qabeenya hamma kanaa qabu mana jireenyaa takkittii qofaattis isa hambisanii. Seenaa kanas maatii isaa fi qondaaltota mootummaa akkanumallee maamiltoota isaa intarviiyuu gochuun barreeffama riisarchii tokko katabeetan ture. Yeroo booddees obbo Gabrayes afaan isaatiin seenaa kana miidiyaa isaatti gubbaatti yeroo inni dubbatu anumtuu nan yaadadha. Dubbiin obbo Dinquu Dayyaasis garuma obbo Gabrayes kana kan deemaa jirtu natti fakkaata. Ka'umsi isaa waldhabbii qondaala mootummaa tokko waliin jalqaba irratti kan qaban yogguu ta'u wantan keessa beekuuf anumtuu akka dhuunfaa kootti dubbii kana jaarsotaan fixadhaa jedheen isaanitti himaan ture. Amma garuu dubbiin kun fuula jijjiirrachuusaa hundumti keenyi kan argaa jirru yeroo ta'u badhaadhinni sochii diinagdeetiin obbo Dinquudhaan gabaa ala gochuu akka barbaaddu ifaaf ifatti waan argamaa jirudha. Gamaa gamanaan itti roorrisanii biyyaa baasuun sanaa booddee sababa garaa garaatiin qabeenya isaa saamuudhaaf wanta qophaa'aa jiran natti fakkaata. Akkuma warri isaan guddise waggoota
25 dura Gabrayes Beenyaa godhani sana akkuma obbo Mulunaa Kakaan ta'an obbo Dinquu Dayyaasiifis qophaa'ati jiru. Hubadhaa hamma mirgi abbaa biyyummaa mirkanaa'ee sabni kun qeesaa irratti mootummaa ofii filatee buluu eegalutti mirga mataasaa kan diinagdee hawaasummaa fi amantiis ta'e kan biroodhaaf wabii tokkollee hin qabu. Kanaafidha qabsoon kan godhamu kan mirga siyaasaa qofa osoo hin taane kan waan cufaa yookiin hundumaati jennee dubbachaati jirru. Jaalatamtoota qophii Oromiyaa 24 ammaan kana isiniif dubbiseen kanan ka'e dubbii soodareen cufamuu irratti televizyinni waaltaa dookumentarii obbo Dinquu Dayyaas irratti qopheeffachaan jira jedheen hayyuu duree xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammad nuuf katabe isiniif dubbisee hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaa jecha qophiiwwan Oromiyaa 24 darban gara birootiin hanga walitti deebinutti turtii